السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أرانتنا فيديو أجايباتي في وان أجايبات قبل سيفوفي نما خان أسر قرتن كان مكان إسيدا أبسيتو جامتي أبسيتو أصو بلانتون إرهن جين دورا إسين أكنا فكاتشو ترد أبسيتو بلانتون أكامت الرقيسي مالي في الرقهودن ديسي إنيوتو إسير رانجيه وانجأو afaan obsituurraahi dhagahuuf jiraattan. Ani obsitutti bilbiluudhaan obsituu waliin haasawee waan isin ummata Oromootti dhaammachuu barbaaddus isiirraa fuudheetiin dhufe. Jalqaba seenaan tun akkamitti akka isin jalqabdee fi akkamitti akka isin dhumtees afaan isii fi maatii isiirraa dhagahuu jiraattan. Diiddi. San duratti daawwattoota kiyya daa'imandii Video tana nama jaalattuuf share godhuu hin dagatin. Waan obboleettiin teenya haasoytu kana keessatti gorsa guddaadha argachuuf jiraatta. Akkasumatti waan faamiliin isii haasawan san keessatti gorsa guddaadha argachuuf jiraatta. Namni obboleettii qabu, namni haadha qabu, namni intala qabu video tana share godhaati wal biraan gahaa afaan isaaniirraa seenaa isaanii dhagahuudhaaf jiraattan. Kallattumaan نبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديدي إردي بنيم ملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبو أبسيتو في أي سوما إسيتي في أبسا ولين هاسودان أكنا فكاتي نولين لغي فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي جروبي تنخيسة أنيو في أنيو ولين انجران. بلس غيني أبصر في أنا أحمد الدين وتزيرتن. طوله أحمد الدين أنيو مال أبسطو لافتاتا وأن نتأسي ولد دفنيفو مالي تكفرت. أوكي أحمد الدين عبد الرحمن نانزاني. أيه. شكرا إسمان تافي وخانا يانتو. سيدي في أنا توبليني. اسمه قفو سونتاني كينيو مرة وجودني من تكا وجودني. اوكي احمد الدين أبليين سيتي في اتجتشون أبليين غراتو كوجتشو. غراتو كوجتشو. ما شاء الله ايه اتوفي أبسان كينياس akkuma gartan ga gruppii tana namni nu hidhee walitti nu fidee akni micoo tana bahuu qabaa je'ee jalatti lafaa jiru obboleessa keenya obsaadha. Obsaatii sedduu galatoomi siin jenna. Ayyaa Ahmadiin itti fufi. Rabbirraa jaalatu. Qaalii ta'esan if qabdanii asitti kana dhuftanii waan kana nu godhatanii nu cinaa dhaabbachuu keessaniif galatooma. Galatarraa fi obsaa kiyya. Ayyaa Ahmadiin mee dubbiin obsituudha jalqabarraa eegallagaa eega eeysuma sii tiruu taate jalqabarraa eegalla. Obsituu fi abbaan mana isii haala kamiin haala jaalalaati walit dhufamoo kamitti walit dhufuu danda'an? Haala jaalalaati walit dhufanii. Ayyee. Waggaa 8 ni gahaa bara 2008 akka Itoophiyaatti haala jaalalaati walit dhufanii. Ayyee. Ni qaagoonee fi walit galanii. Ayyee. Achi booda yeroo dheeraa turan ilmoollee rabbiin kan ineeffattanamaa turanii. Ayyee. Eegas booda yaalaa gara mana yaalaa kan sheekan biraa fi kan ammayyaatis deemanii rabbiin ilmoos kannee fi ilmaan lama horatanii dhiira lama qabanii. Ayyee. Tokko mata afurii kaan mata lamaaf deema. Ayyee. Yeroo dheeraa booda garuu sababa hinaaffaa shakkiitiin halkan kana irrafu bilbila isii kana laaqaa bulaa halkan kana guutuu. Ayyee. Aggoo khasii charjii fixate khasii charjii kaa'ee kasaa laaqaa bulaa dhimma hojiitiif yoonii fi ati hojii walit dhuftellee bilbila kee keessatti erginaan ni haqaa. Ayyee. Khanii haadhaan addaa mucaa abbaasiitii jira galgala
waageessiif jaanii oguu ergan ulaa jala dhokoteeti mana jala dhokotee sagalee dhaggeeffachaa ture. Obboleessa isii. Warri ollaa dhiiroo obsituun mana naqattee jirti yookaan ayyaantuun mana naqattee jirti jaa'ee ulaa nama dhadhee bananii oguu laalan obboleessa isiiti. Inninis fiqqaanfatee gandinis wanta jaaniiniituma kotee. Yeroo dheeraa inni naafaa waan kana hunda beekigaa eeguma gochuun raawwatamee dhageenye malee isiinis dho'isaa turte. Amataa Afur 5 dura Kombolchotti mana kireeffatanii galan mana Najaa Ahmad jaaniin abbaan manasii Badrii Shaafiiti. Warreen sagalee kana dhaga warri Kombolchaanii beekan boortii maammeedha. Ollaa dhagalaa turanii. Waan sadiif muftaada kayya eeguma boorteen eeguma isiin tun miidhamte booda dhageenye eeguma inni as dhufe dhageenye. Ijjitun boortee tanuma gaafa haana dhaamsuu ga'ee ati narraa baastee bar jetteen isiin. Oggus inni natti maal kanaan jiru seete. Mana kiyyaa sirbatti baneetiin sirba dhaggeeffachaa ture jee. Wayitaa sirbiin osoo deemuu Kadiir Martuufaa qaba. Ollaan iyyanii dhufanii olaan adda jee toora ishaayii kana sa'a lamaa kana. Ogguun dhaqoo isiin lakka miila jittuu mataa isii miila jittuu kaayyatee qabee ija takka qophaan gadhiiba. Isiin ija tiyya dhabeettee. Mee Ahmadiin sagaleeteetu jidduun qaqqabame. Ahmadiin sagaleeteetu jidduun qaqqabame bakka inni mataa isii qabee miila jidduu kaayate sanirraatti oofyayye. Miila jidduu kaayatee qoba lameeniin ija gadhiiba ijaan si beeysa jeeni. Akkasitti ija tiyya dhabeettee oguu isiin iyyite ollaarraa Najaa namni jaamu itti dhadhootee irraa baruu dinnaan boortee kanatti dirmachuu dhaqanii boorteen itti fiigaa dhufe irraa baase jechuu amma duraa'u yaa waan yeroo dheeraati mukaatu nu dheeyyettee nu dho'isaa turte nuti mukaatuun na dheeyyettee dho'isaa turte nuti quban qabnu kana. Okay, Najahan tuni ollaa isiitii jechuu ollaa isiiti. Haadha mana kireessiteeti mooraa isii galan. Okay. Mooraa isii galan kireessiteeti. Mooraa Najaa tanaa galanii. Oguu maali jennuun gaanuti mukaatu ogguun gadiin baajoo warri khirraatu na dheeyyachaa turte. Boortee kanaatu dhengadda fi isii tana laalu dhufe istirii tanallee nutti hime nuti quban qabnu. Garuu yeroo muraasa as akka hinaaffaadhaan bilbila fuudhee isii dararu kana dhageenya jidduu gatteenya akka faamilii teenyaa asoo inni aboo inni kun dhukkuba waan sidhibugaa waan shakkii tanaa fi hiraarsuu kanaan alatti waan manyaatanii ijoollee naakamaan dheeyxunuu rakkisaa ture. Gatteenyaa asoo inni waanin raashii namanaa ittiin bituu fi waanin ati ittiin si wallaan sheekhaliyyi fallaanaa ni beeytanii. Isa bira geesseetiin si wallaan fidadhu hottu hin jeeni. Natti hin deebine waan nyaataa mitumaatu akka faamiliin godhee fi kaanis si wallaanaa hottu hin jeeni nutti hin deebine. Isin cinqamtee nuti isiidhaan lollaa gurbaa kanatti dhaadhu wallaanii jechaan isiidhaan lolla. Eegas booda isin deemtee gara Dirreedawaa deemtee achirraa abbaa isii fudhateeti Dirreedawaa irraa galche. Amboodarra akkanuma rabbi na beeksiseeti wanni kun akka dhufu taa'u rabbi na beeksise. Namni kanaa nama ajjeesa. Ani isin jidduu taa'ee walitti isin hin raarsu. Garuu obboleessaan siif ta'a isin eeganatti si fidde atis obboleessa kiyya. Kanaaf tan biraa xiqqoo takka laalatu isin fuusisaa hin jeen jechuu boodarra. Jeetiin dibeeni eegas gaa rabbiitu gubina kanaaf isin mijjiisaa ture waan ta'eef akkaataa itti araarfatee galan beene araarsee gale. Tun silaana galchuu baatte ta'a siidii itti naqanii miijaan saahiba isaatiin. Silaasi galchuu baatte ta'a siidii itti naqanii jeeni gurbaanis kana hunda booda kana dhageenye namni illeen isii dhaamsa dhaamaa ture gurbaan kun sibjeessaa gurbaa kana firraa hiichaanii ture yoo rabbiin kiyya nan murteesse humaan qabu
bakkaan itti isa dhiisee deemuun qabu abbaa ilmaa xiyyaati yoo rabbiin nama murteesse immoo umaan qabu jechaanii turtee eegana oguu dhageenyu beete. Eegas guyyaa keessa halkan sa'a 9 fi cinaa azaana duraati yeroo gochi kun raawwatamu guyyaa 15 baatii 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan azaana duraati asiidii kana kan itti naqe. Wayita asiidii kana itti naqu isii rafuu jirtutti naqe galgala isaa fi isinii fi ilmoon siitii soluma jala rafan firaasha takkarra. Eegas booda gabbee ulaa isaan duubaan itti cufee asiidii kana fidatee bakka itti dhokeesse fidatee itti naqe. Mataan kun oguu balbalee aarifee xiyya mataan na balbalee gubadhe maaliin ta'ettee guusin eeyyitee isuma kana qabattu waan gubattee miti ganaadhaan gubaa jee ijamma dhaamte tana wanti harka kaayatee qubaanii keessa baase. Oguun ija takka firraa ija takka dhokeef. Ija tana jechuun daawwattootaaf hordoftoota qaceellotti ilaalaa. Ija tana goontii kaayateetiti goontii waan kana isatti hin baafne kaayateeti ija keessa dibee jaan ijaan si dhaamsaa jee. Ayyu insaani nama akkaminne oofamee na wajji. Satteeti takkitti harka tokkoon isa qaba harka tokkoon ija qabatteeti. Ija keessa qubaadhaanii ija madhaamte tana qubaan keessa baase. Achi gaa haane oguu isiin irraa darbitee holaa bantee gacheetu waan harkatti hafe duubaan itti facaase amma madaan gama duubaa sun. Ne mul'atte mataan isii kamalee foon irraa ka'ee jira. Lafeen mul'ata mataa isii. Lafeen mul'ata. So eegas manni keenyaa fi bakkin isaa kireessinees waluma bira jiranii. Gangalattee mana keenya eessuma kiyya gubadde aarifeen asiidiin na gubeettee biraazarii kanarra xiqqaa jira abbaas jaaniini. Insaan oguu hulaa bananiitti goxoriyaan ifaanis hin jiru isin gangalachuu jirti achi fudhanii mana hakimaa buufata magaalaa Malkaaraa fugeessan achirraa riifar jaariini hospitaala Haramaa Yuunivarsiitii caffee harmee biraanchii kana fidanii. Eegaas dhuftees gaa miidhaansi haalaan hamaadha ture. Lubbuu isin baraaruudhaaf waan hin godhin hin qabanii dhiiga hunda fixattee dhiiga yuunitii 10 fudhatte amma haga ammaatti haganaa fudhattu malee dhiiga yuunitii 10 jechuu gaanii beektanii. Dhiiga nama 10 jechuudha dhiiga yuunitii 10 fudhattee jirti. Opereeshina taraa 2 seentee taraa takka madaalee qaama gubate sun irraa kaasanii. Taraa lamadaa giraaftingiidha dalageef dooktarriin ganama sa'a 3 seentee galgala sa'a 10 takkaa fi cinaa qabbaatee achuma keessattuu dhiiga yuunitii 3 fudhattee akkasuma wajjin dhiigni hedduun irraa yaa'ee jiru lubbuu isiitiif sodaachisaa taanaan opereeshina addaa dhaabe dooktarriin. Amma opereeshina marsaa sadaffaatu afaan mee Ahmaddiin hangi isiin silaa haakima seentee haga ammaan tanaa taa'u jirtu yeroon hagam takka maallaqa diila kana hoo eenyuutu baatii fi meeqa? Baatii fi guyyaa 20 keenyaa maallaqa yaa'u anis hojjetaa mootummaati obboleessa kiyyaas akkasumatti hojjetaa mootummaati. Wooma isii qabnuuni wallaanaa jirra kaan uummata kombolchaa miskiina rabbiin jazaa isaanii jannataan haa kafaluu fi haguu dhufanii nu laalan kan qarshii 300 kannu kan 200 kannu kan 500 kannu wooma isaan nu kakkannan tana walitti qabneeti qorichaan bitaa fi jirra. Akka hospitaalichaatti immoo hospitaalichi qorichumaa alarraa binna malee kafaltii takka wallahi billahi nu kafalchiisutti hin jirani garaa laafaniituma obboleettii teenya jaanii. Manni amma isin keessa ciistu VIP jaaniin VIP kana abbaa qabu kafalatee ciisa. Narsoonni asitti guyyaatti eekersi godhu maallaqa kafaltaaf dhuunfatti isaaniifi sirees kafalutti hin jirru. Narsoonnis obboleettii teenya jaaniituma nuu dhimmamanii peeshantii biraatiin addatti mucaa tana tajaajilu jiranii. Rabbiin jazaa isaanii jannataan kafaluuf kaanis waan ifi fadhu rabbiin isaa naa badhaasu maaliif jennaan namni naman galatoonfanne gaa rabbiilleen galatoonfatu. Qoricha. Wallahi ummanni kombolchaa hedduu galatoomaa dhugaa rabbi. Galataatu isinii malee ummata gara laafeessa ummata ammallee micoota na bira dhaabbachuun dagatinaa please. La ilaha illallah.
ما باي قريش قالي على مرة بناجو الهوسبيتال انجرو أمدينك يجدو ونني سجافة قربان انت لتيسن أكنا قد خبرتي لا إسي جارتي داف كابوخوني هذا أمان تنا تهنا موتم ماجلا أولي موهن أولي إيسا جيروه يون أولي هن أولي information نجرو تربال لما درا غرا سومالي خانا قديمو جرو جيجيغتي مولتي جاني تراني GPS دان سلكيسا تلفاني جيجيغا مولتي جاني تراني برازرين كيا أنياسي دم فياتي نردفوان تيف دم سيراتي كابيجيني إني بوليسي وانتشي فراتني جيجا غيس أولاني بولاني واتكرابني قلاني أما ما ودون قيا سدي ديرتمو كيني على جريجة تجرا أوكي جدونين إلمان أروموخ الدنيا رجلو خانا هندت واي مباركاتا دوبا داوتوتا في هردفتوتا غربا خانا فوتو إساء أكما ما سرقرتن كان بليز بكا جرتانيتي بيا جرتانيتي غربا خانا موتما بيا جرتاني سانيتي نفكنا فيديو تنا أغرسيسا تنافين إسنين جاء فيديون تم بكا إيراغي هو قبد نمني هندي خيسا في دوبا ولدتي إرغو قبد غربا فوتون إساء خانا فكات غربا خانا بكا غرتانيتي مكان إساتيس أكمان جلت إسني برئيسا جرو خانا ولدتي إرغا موتما بيا جرو سانيتي قبسيسا غربان كن رفي حقني انتلتنا بهو قبد حقني انتلتنا بإذن الله إن شاء الله تعالى نبها إرقم الرب صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا جي للا خيست خيري والإفلاما جي لام سإساخ إرابودات للا نزل ممونكب حقني انتلتنا قوتو في قوتو تبهو في جراتا لا شك فيه ولا غبار وننا موس نتد أمدو بليس بليس هدرا فيديو انتون بكهون دول قهو قبد namoota garii kan gartee inni faan bira jiru ka viidiyoon tun isaan bira hin ga'inii jira. Tanaaf please share godhaa akka nama hedduu bira geessu taasisa. Akkasuma diiddi ammallee gurbaa dhiyoo tana South Africa keessatti haaluma amma isiin gubatte kanaan gubate namni hundi arkeeti jira. Ummanni gartee Amaaraa akkamitti akka dirmatee gurbaa san dhaqqabee fuula isaa ka duraanii deebiseef. إن شاء الله أرمو إسنلين أمة هنافي أنتي إنتلتنا نمني كانت دو إجتشودا جرخين نمني كانت دو إجتشودا دوبا أرمو كأنتني سن الرابر بعد إنتلتنا إن شاء الله تعالى فدي ربيتين أرمون نمني مليون جهاتم يوني في شلنجي بوسي شلنجي توب إيايو بوسي والله إنتلتنا فياسي قوتو ديبسو دندا ummanni amaaraa san tiktok irratti kamitti ka gurbaa san gargaaran nuti ni hinaafni wallahi ni hinaafni ummanni keenya eessa jira mee paawara keessan tokkummaa keessan intala oromoo tan gartee kana taate tanarratti nu gargaaraa nu garsiisa namootan garii miciyoo tana fayyaan isii deebitee bareedinni isii ni deebi'aaf jettanii khayyaaddan ni deebi'aaf wanni hin taane hin jirtu bareeddee akka gaafa duraanii daranitti deebi'uu dandeessi. Garuu ammoo wanni isiin isinirraa barbaaddu kunoo obboleeyyan isii eeysumman isii eeysuma akka obboleessaa kan gartee waan damooza isaa fudhate hundaa'u isii irratti baasaa jiru akkuma amma isin sagalee dhageessan kana. Wanni isiin isinirraa barbaaddu intala tana bakka jirtanii gargaarsa isiin wallaansa itti wallaanamtee fayyaa isii deeffattu. Lubbuu tiyyana baraaraa isiniin jechaa jirti obboleeyyan. Mee duba sittiin deebi'aa ammaddiin ummanni nu dhageeffachaa jiru hungaa haala kamiini gargaarraa akkamitti arkachuu dandeenyaa isii hoo maaliin gargaaruu dandeenyaa warri jedhan laata dhiiroo sagalee isii too dhagahuu ni dandeenyanii mee ammaddiin sagaluma obsituutu. Rakkoon qabu sagalees ni dhageessisaa. Dura garuu waan takkaan jechuu barbaada. Hamzaa na dubbisteefu. Dubbii fide jaani. Nuti egaa seenne akkumaan jalqaba dubbadde baatii fi ji'a lama. Baatii fi torbaan sadiif deemna baatii fi guyyaa 20. Guyyaa hanga kana keessatti
nama Oromoo taane Oromoo bira kunne Islaama taane akka nama kophaa dhalatee nama qabnetti ilaalamaa turre. Hogguun kan ati reefu jettu kan South Africa sun dhage hedduudha qalbiin nu cabte. Abshir. Wallahi silaa nuti saba biraa taane yookaan Oromoo taaneetu amantiin teenya tan biraa taate namni kanan lafatti nu laalu hanga jaa'u takka eegaan rageen garuu tola rabbiin kiyya nu oole jaatana lubbuu baraaruun. Hammana Oromoon abdii walirraa murachaa jirti jechuudha jara kan. Please and please haa gargaaru. Numa kanaa jiraachisee walirra nu jiraachisee tajaajila hanganaa argachuun tola rabbii kiyyaatiin alhamdulillah yeetiin waan dhageenye hundarraa deebi'ee. Alhamdulillah. Kanaaf ammas wooma rabbiin kiyya fideetu ta'a malee wanni ilmi namaa fide abadan hin ta'u. Akka aarifeetiin waan hamaadha dalage garuu rabbiin kiyya tola isaatiin akkuma Nabi Ibrahim bardan wa salaamaa godheefitti mucaa teenya tanaan akka nam takkaatti hogguunni asiidetti naqu aannan jala naqeeti malee silaarra lubbuu siitiin hin harkannu. Kana hunda rabbuma kiyyaatu godhee akka ummata kiyya bal'aa na dhaga'u jirutti wanni inni an itti dhaammadhu takkaffaa wanni inni an waan kanarraa baradhe namni ilmoo dhalaa qabu obboleessaas haa ta'u abbaa manaati hojii hoggoo lolte hadaraa yoo rabbi sodaattan daftanii galchina mucaa teessan dhaggeeffadhaa hin lolinaan dhaggeeffadhaa mucaa teessan waan isii mana baasu dhaggeeffadhaa dhalaan akka jibatti mana dhiisteen deemtu dhaggeeffadhaa isii jennaan nutu arke miidhaa isiidhaan lolanii mana deebisuu bu'aa isaa nutu arke waan ta'eef lolinaan hadaraa rabbi sodaattan dhaggeeffadhaa gatteessisaa isii haaseessaa dhaggeeffadhaa rakkoo isii furaa malee daftanii namni cuuffate hundi nama eettanii haasawa isaatis dhageessanii galchinaan ja'a. Haasawa isaatis dhageessanii galchinaan ja'a. Sagalee mummuramaa jechuun sunitti namni dirmate ijji takkitti nama dhaamte jira. Haasawa isaa dhageessanii hin galchinaa haasawa gartee gurbaan agalchaa jiru kan micoo teessanirraa waa hubadhaa wallahi dhaamsa ajaa'ibaa isinii dhaala. Waa hubadhaa. Tetunu hin dhaamtu inshaallah. Kanaaf rabbuma kiyyaaf fedhe yoo dhaamuu fedheesi waan inni fedhe fudhachuu danda'a alhamdulillah. Ammoo wannin abdii rabbii kiyyarraa qabu ijjummaan dhaamte jaantunu ogguun isii dubbisu ifaan natti ni seene jetti. Ifaan eegatti seene dhaamuu sii tana guutuu fudhachuu hin dandeenye yaala bareedaa horkate rahmanni rabbii kiyyaa yoo itti hidhaame du'aayin ummata bal'aatis ni jirti waan ta'eef ni fayyiti waan jawaabdii qabna. Ta'uu baatus bakka teessutti rakkoo haasaa oolurra ogguu tokkochise. Isinin dhageessisa yaa iddullee wanta jechuudha xiqqasho miila bakka foon irraa fudhan miila takka sarbaa guutuu foon irraa fudhanii jiran ammaan tana suniitu dhukkubu jira sagalee si nama dhagee xiqqasho tole ayye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absitu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أبشر بليتي تين يا ربي أبسطو سيعقلو مي أمتا خيخان أرمو بلا قوتوتي مالين تمي مال جتا مالي نكسي برا دابتا نمان نخن نما غرتي كخيتي خانته فياسا بريدين سا خدر الديبي ايتو جرا أمتا خيخ أرمو تياتو مال دامتا أبسطو Animata Oromoo Diiwaanii ta'uun qabu garuu waan isaan anaaf yaadan qabanii isaarre waan isii dhaabneetummaa jaanii yaadan waan qabaniif waan isii kana ni fayyate jaan
نامو وانتن ديونا جنار أبت عين جان قد وانتن دو خمالك أنتن دو خواهم دانتن دو قدن تيتي نوال الدامي خواهم دانو جنار أبت عين جانا Tole. Akkaataan itti si cinaa dhaabbatan akkaawuntii baankii ka afaan keetirraa dhagahuu dandeenyu qabda. Ani khaamaan tana namni ol naqabee kan naqabu jireessu makiyya kana. Haya. Isa kana anu waan takka hin qabu antanuma isaa sanirratti yoo godhamees bareedaadha. Akkana. Tole. Eessuma kee akkaawuntii isaa afaan isaarraa inshaallahu ta'aalaa ni dhageenya. Akkaawuntiin as jala maqaa guutuudhaan isiniif keenya. Inshaallahu ta'aalaa namuu bakka dandeeysanii akkuma sagalee isii dhageeysan irra turuun barbaannu obboleeyyan. Obsituu teenya Rabbi si haa fayyisu. Ilmaan Oromoo guututti si bira jira. Humaan sodaatin bakka irra teeyse kana inshaallahu ta'aalaa ni fayyita. Bareedinni keetis siif deebi'a. Gurbaan sanis qabamuuf jiraata yoo Rabbi jee. Abshir jee. Inshaallah yoo Rabbi jee. Tole akkasi Ahmaddiin gama keetiin deebi'a. Mee duba gaa ummanni zaman amma keessa jirru kana Ahmaddiin kiyyaa namootan hedduun gargaarsa ja'anii baankii ofii warra laxxafuutu jira. Nuti immoo wanni barbaannu bakka kanaan wanni nin akkaawuntii obsituu gaafadhee fi maqaa afaan isiitiin akka amma gartee akkaawuntii eessuma kiyya kana bira taa'u jiruu kanatti naanaqaa jettee gaa addunyaan guutuun ni dhageessi akkaawuntii ta'e mee afaan keetiin anis barruudhaan as jalatti barreessa akkaawuntii ta'e tana nuuf je'ime. Baankii daldala Itoophiyaa. Nigdi baankii jechuudha. Baankii jechuudha. Duba diiddii akkuma amma dhageessan kana. Oromoon bahaa fi dhihaa tan baharii barraa tan fagoo dhihoo namni sagalee obboleeyyan keenyaa obboleeytii teenyaa tana dhageessan akkaawuntii amma nuti asitti isinii barreessine kanaan piliis gargaaruu hin dagatina. Qarshii takkittiin ati baaftu baatii ramadaanaa tana keessaa dachaa gartee 700 sii dabalamti. 100 yoo baafte 7,000 sii dabalamti. Billaahi alayk. Namni lubbuu takka jiraachise faka'annamaa ahya annaasa jamii'aa akka nama addunyaa tana guutuu jiraachiseeti. Rasuul alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan man kaana fi xaajati akhiihi kaana allahu fi xaajatihi. Nama hajaa obboleeysaa keessatti tahe rabbiin hajaa isaa keessatti taha. Aboo waan takka tasi dhibee jira. Wallaahi akka rabbiin hajaa ta'e keessatti tahu yoo barbaadde hajaa obboleeysaa keessatti ta'e. Daawwattootaa fi hordoftoota wanni lubbuu namaarra caalan jiru ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam gara laafoon hedduu rahmata dhalaadhaaf godhuu ture. Istawsuu بالنساء خيرا ننجي فإنهن شقائق الرجال يا أبو ليس خي نام سيرجما ربي خير رابوداتي والربي سدن ديسي أكاونتي أما أبو ليسي إسي أي سما إسي أبو ليسا في أي سما ولرت وجودة أي سما غراتي رودي تنافو أكاونتي إساسا تنرت naquu fi hin dagatina. Qarshii takka maan taane siin dubbisaa jira kana laalaa jiru akka waan nama biraa dubbisu jiruu hin seyin. Qarshiin takkittiin ati isii gargaartu rabbi biratti mindaa guddaa siif qabdi. Fatazawwaduu fa inna khayra zaadi taqwa. Sinqeeffadhaa irra gaariin sinqiidhaa rabbi sodaadhaa jedhe. Akkamin rabbi sodaatan jennaan ergamaan Allaha salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi akkana jedhan. أكمل ربي صدات جنان إرجمان الله صلوات ربه وسلامه عليه أكن جان اتقوا النار ولو بشق تمرة
aboo ibidda kana firraa eegaa osoo gartee cinaati miraatiin illee taate gargaarii jechuu obboleeyyan kee. Tanaaf rabbi isinii haa laaffisu. Mee dhaamsa irraa boodaa obboleeyyan keenya qabanis waliin dhageeffanneetitti jara keenya wanniin gartee akka wanti jara akkasi gaafadheef bara kana keessa hattuutu hoddommaati. Obboleeyyan inshaallahu ta'aalaa fiduufiin jiraadha. Masgiida araattanyaa kadhiyoo tana miliyoonni 37 guurameef ni yaadattan. Maallayni san akka nyaadhamaa jirus asumaan quba qabaadhaa fiduufiin jiraadha. Maqaa masgiidaatiin sheekan gurguddaan isin beeytan maallaqa san guuranii eessa akka geessan dokumentii wajjin fiduu jiraadha. Akkana lafa dhiisuun jiraadha. Hangaan an jiru Oromoon hin rakkattu, haqni Oromootis hin badu. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota mee dhaamsarraa booda masgiida araattanyaatiin baanaa beekaa Harar kadhiyoo tana miliyoonni 37 guurameef san maallayni isaa nama isin beeytan sheeka isin beeytaniin akka nyaadhamaa jiru nu bira gahee jira. Osoo dubbiin tun gadi hin baane yoo waan san hin tolchine addunyaadhaan hin gahuu jiraadha. Nama hunda sheeka jettanii maallaqa keessanitti hin kennina. Nama hunda nama gargaara jettanii maallaqa keessanitti hin kennina. Yoo nama gargaaruu feete akka wanti nama san irratti gargaare. Namni lafa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessaa gargaarsi itti kennamuu qabu yoo jiraate ummata gartee amaanaa namaa eegu. Warraan maqaa isinii dha'u kana. Warra akka Sheek Amiin Ibroodha. Sheek Amiin Ibroo amaanaan namaa biratti hin baddu, quufaa namaati, qabaataa namaati, qabeenya bareedaa qaba. Namatti namaa dabalu malee nama namarraa fudhatu miti. Sheek Amiin Ibroo yoo taate qabeenya kee kan. Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa yoo taate qabeenya kee kan. Sheek Jamaal Aliyyi Abdullaahi yoo taate qabeenya keetti kan. Maaliif jennaan jarri kun warra amaanaa namaa fuudhee bakkaan gahu. Gurra banaa qacelloon dhageeffadha. Warra qabeenyaas akka quufatti qabu jechuudha. Waan namaatti hin haajaman. Waan kanaa achi ani isiniifiin himu. Warra kanaa achi maallaqa kee kannitee hin booyin. Warra maallaqa namaa nyaatus takka takkatti hin gabbaasuu jiraadha. Ka maqaa gartee ustaazaatii fi sheekaatiin deemee maqaa namaa nyaatu. Tanaafin akka wanti eeysuma isii asirra isiniif kaa'ee jara keenya. Akkasii mee dhaamsarraa boodaa maal akka isaan jedhanis waliin dhageeffanneeti adda deemnana waliin dhageeffadhaa. Bahaa fi dhiha jiru kanan. Wallahi ustaad egaa akkuma beekamutti ani akka mataa fi jaatiyyoo na fudhatte arra dura nama ta'ala mallayni keessan akkisanii deebi'an duba gartee hajjiin isaanii guutuu taate. Isiin gaggeeffama bakka hundaa wal ga'e nama keessan biraan ga'aa bakka hundaa wal ga'aa namni hundi gargaarsa isii irratti hirmaachuu qaba. Mee obboleessa keenya obsaa asirratti ati maal jetta ummata ilmaan Oromoo kan bahaa fi dhiha jiru kanan? Wallahi ustaad egaa akkuma beekamutti ani akka mataa fi jaatiyyoo na fudhatte arra dura nama alaa gargaaruu ture. Nama cinaa dhaabbachuu ture akka nama tokkootitti. Akkas. Takka gargaarsa kana karaa dhuunfaatiin yookaan like akkaataa fi jaan bahee wanni fi uummata Oromoo kana gaafadhe hin jirtu. Akkana. Garuu arraa sababa obboleettii teenyaa tanaan like akka guruupiitittis ta'ee akka biyyaatittis akkaatuma hundaattuu akka dhuunfaatti fudhadhee gargaarsa kana uummanni Oromoo bal'aan addunyaarra jiran biyya alaatiif biyya keessaatis gargaarsa kana gargaarsa hatattamaa kanaan akka nu cinaa dhaabbatanii hospitaala kanarraa illee gara hospitaala Foojaawaa gara hospitaala Gilliititti akka nu cinaa dhaabbatanii nu gargaartan jechuun gaafadha. Akkasumatti maasiis warreen godina Harargee bahaa ispeeshaalii warreen aanaa Kombolchaa gargaarsa kana adda durummaadhaan irratti hirmaatanii mucayyoon tun obboleettii hirmaatanii mucayyoon tun obboleettii teenyaa dhalattuu teenyaa dhugaa ilmaan Oromoo hundinuu irrumatti hirmaachuu jirraa wanni takkatarraa booda diinna hin jirtu.
arra rakkoon tun akka waan manan nu galteetin laallee waan kana adda durummaadhaan irratti hirmaachuudha qabnaan jechuu barbaada gargaarsa rabbiitiin inshaallah. Inshaallah ni taate obsaa kiyya abshir wanni hin taane hin jirtu. Mee dhumarratti bilbilli kee kanuma as gubbaa jiru kana Ahmaddiin kiyya bilbila kee kanaan namni hundinuu si arguu danda'a. Bilbilli kee +25 19 bilbila isaa kanaan qunnamuu dandeessan. Dhaamsarraa booda ummatatti nuuf dhaamime Ahmaddiin. Ani mata fayyadamtoonni waliin dhaammachuu fadhu duraan dursee namuu bakka jiru du'aa akka nu gootaniin barbaada. Maaliif jennaan kaleessa waan uumame takka asitti imaam Zaakiyya. Ayyee. Baatii lama as jirti waan ta'eef ijoollee xiyyaar kun qabeettee boochee cinqannaan hakimoonni misaalaaltuu fi dijaaniitiin fidee. Wallahi waan nama gabbisiisu ijoolleen hogguu dhufte haadha wallaaltee irraa ceete jechuudha ibsite. Kanaaf akka gartee fayyitee ilmaasii ummaan tuni teenya beekanii itti maramanii itti dhiyaatan akka nu hojii gootaniin isiniin dhaamaa jechuudha. Kanumoonni ni jiru. Abshir Ahmaddiin kiyya wanni hundi ni taati wanni hin taane hin jirtu fedhii rabbiitiin. Obboleettiin teenyaas ni fayyitii fayyaan isiitiis ni deebitii fi ammoo bifadlillah eegasii ummata Oromoo abdanne inshaallah eega rabbiitii ummata Oromootii wajji wanni hin taane hin jirtu. Obboleeyyan kiyya kana laalaa jirtan namni gartee haati ilmoo dheessuu jechuu waan laaftuu miti. Akka wanti amma jenne kanarratti viidiyoo tana istoop godhi deemii waan dandeessu ergi inshaallah rabbirraa harkatta. أسمرت سن الرقبة بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkasitti daawwattootaa fi hordoftoota isii fi faamilii isiitii waliin haasofne akkuma dhageessan isinitti dheerachuun barbaadu warri gargaaruu barbaadan akkaawwantiin an asirra kaayessaniin gargaaraa viidiyoo tan ammoo bakka dheertuu nama hedduu biraan akka geessan abdiin qaba. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshaallahu ta'ala dubbii gartee harar keessatti tahamaa jirtu tan maallaqa nyaadhamaa jiru kanas gabbaasuuf jiraannam warra maqaa ustaazaatii fi maqaa